Naaf biyya kanatti mujaallatee kana biyya. Nama duraatu eesseet. Maal jiru maal lolaa kiri bala. Dugda bal'aami qoma bal'aami onnee bal'oon jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya dachaanii dhufne hordoftoota daawwattoota keenya guyyaan kun guyyaa Valentine Day baanansanii abdii fi duniyaa fi kan nama hundaa miti kana ganaadha. Jaalala haaromsuu deemnaa jaaniiti asiin nu affeeree abdiin akkasii sagantaan kun amma sagantaa keeka muraati. Asbaha abdii fi jennaan keeka nu muraame. Keeka nu mura. Sagantaa keeka. Maamileedhaan eeggadha. Gammachuu ta'esan. This time is the size of the age. 1 year get 1 carats, 2 years.
Yoo ijaan raabbatanii mana keessan hoo maal isa? Irra laaltan. Irra laaltan. Gaggabdeen kotiin gaasiin qabani. Gaggabdee tana calleef moo callee yoo gaggabdee tu fayyaan qabu. Fayyagaa hodhodho ammallee takkaa hafee. Maashaallah. Addanaaf. Akmi yookaan Biraazileeriin akka Hamileen. fi waan mormaa waliin kanneen itti kaayatu deema abdi. Hodho. Abdi kaan irraa dhiisirraa fidama. Hamileen. Hamileen fijaatoo. Ahaa bire. Amma jarraa fide. No. Maaliif duune? Wow. Surprise abdi jibbere tana. Kanaafuu. Itti maraatoon magaantaan. Itti maraatoon. Adaamaa filatamuudhaan magaa. Maashaallah. Akka nama naatu isitti haadha Maal jiru simaan arginu malee. Kana sumaan naa bite? Kinaaf bitiyaa tarree deemu jaallatee kana bite. Normaal kan fide. Ati naafaatu jaalatoo Sinuma amma duraa tu'e seerta. Maal jiru simaan arginu malee. Hararraa kaatee dugda bal'aami qoma bal'aami onnee bal'oon si gahu. Arganaaf argam. Isinillee galatoomaadha. Tokkoffaa irratti abbaa mana kiyyaa qaalii kabajamaa arrabooda laan isaa qabu. Maal jedhu. jaalachuu diddee wani reefa haasaa jiru fiidiyoo duraarra maali bineensa kana si feenyaan abdi bootaa biyyaadara jaalatu kun bineensa ati haaba Naamifaa mana kiyyaa wal kaa'u deemtaa miti. haa reefatu nu sobdee cuba reefu Miskiinummaan irratti itti dhufe jaalala isaatiifin amata dheeraa miskiinummaan wajji jiraachuu jira. Har'a harki gahee kana naa godhuu isaatiif hedduu itti gammada. hayyeemma isa kanaa fi abdi kamira jaalatu abdii fi daaba kan kamira jaalatu Eenyu? Daaba moo? Daaba maallaqaa fi daabata. Jaalsa kiyya kana maallaqaan ni darba? egaa takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kannaan teenyallee tana fakkaatti kannaan naaf najjaashtu binnillee nurraa qeebaltee jirti kannaa kana naaf najjaashe siibite akkam siiftee jira Maallee nima qaabdu. laalaabbadhu siiftee jira Isin dheeytanii. yaani bareedaadha Isin dheeytanii fiduu. abdi maallaqa na Galatooma. Najjaajiifama. Maallayni kun kara keessanii immoo kara jaalsa kiyyaati. Kaardii jennee. laa abdina kanne dalagaa sana beektaame shirka dalagaa biiziidhaan irraa bitii katti Waan kana- gammachiisu fadhaa jee hablaan kun hundi wanni irraa ka'ee as dhufeef sababa isa kanaa ta'e kanaatis hin jasiiftee jiraami nurraa gammaddeemi Isin jaalattan anis jaaladheetin jira. Cinqamtanii qaalii abbaa mana kiyyaa kana gootanii naa bituudhaaf isinillee hedduu galatooma. Hedduun isin jaaladhaan jira. galatarraa fi hordoftootaa fi kabajamtoota keenya galatoomnu jetta jirti galatarraa nuti illee rasmaanuu nu hundi olmaanuu haa galatoomnu waan asitti argamnee hablaa kana gaggeessineef eewwa abdi maallaqa himeetiif hin jira maallaqa inni akkanas garsiiseetiin jira fiidiyoo mataa duraa irratti takkanaatis niin jenna hanqa fiidiyoo biraatti walitti deebinu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh